har'as nan jedha boros nan jedha gara fuulduras nan jedha dhugaan aceekoon baane hundi keessan wanni Haacaaluu nama biraatiin adda godhu maali kan jedhu Haacaaluun paartii jaalatuun qabu Haacaaluun Oromoo wal ajjeesu arguu mannaa du'uun awwayya jedhe egaa Haacaaluun du'ee Oromoo meeqatu wal ajjeesaa jira bareedinni isaa dhaabbanni isaas immoo akkasuma Taaddalee Baqee Gammadee badhaasa wallee aadaa filatamaa artiist Taaddalee Gammachuu birrii 100 fudhatee jira 50 kan kooteela. Badhaasa kana gaafan fudhadhu giiftii dureen kiyya waltajjii gaggeessaa ta'uusaa immoo Hasaanuu harkaa balleessaa jirila. Yaadannoo wareegama artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4ffaa akkasuma Haacaaluu Awwaardii marsaa 3ffaa Arantana Skylight Hoteelitti gaggeeffameetti jira. Mee Arantana artistoonni jiccimoon keessattuu artistoota dagataman hedduu an Awwaardii Haacaaluu Hundeessaa kanarraa wanni adda isa godhu jechuudha. Waan haga ammaatti argineetiin hin beekne artistoota gameeyyii artistii ammaa kun akka dhufanii fi bu'uura ta'an qabsaa'ota kaleessa keessattuu Awwaardii bara kanaa keessatti jechuudha. Ana akka kiyyatti namuu gartee waan qalbiin isaa irra dhaabbattu qabaame waan qalbiin kiyya irra dhaabbatte hedduu kan itti gammadeen qabachuudha. Badhaasota har'aa gaggeeffame keessaa gaggaabsee akka tokkumee waliin ilaalla. Akkasuma waa'ee Haacaaluu Hundeessaa irratti jechuudha. Arrantanas haati manaa artistii Haacaaluu Hundeessaa haati wabii jechuudha. Waa'ee wareegama artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee ergaa dabarfattee qabdii ergaa waan isiin dhaammatte jechuudha. Haga tokko waliin dhageeffanna. Keessattuu waa'ee du'a isaatiin wal qabatee jechuudha. Haga ammaatitti iyyuu dhugaan isaa hin baane jechuudhaan ifa bilisatti dhugaa isaa dubbachuun itti fuufameetti jira jechuudha. Akkasuma yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa wareegama isaa waggaa 4ffaadhaan wal qabatee biyya keessaa fi biyya alaatiitti jechuudha waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru. Ana Abdul Abdul Mobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftanii isiniin jedha. Haacaaluu Hundeessaa guyyaa akka har'aati jechuudha. Nu biraa wareegame kun waggaa 4 waggaan ni fiigame. Haacaaluu Hundeessaa hanga ammaatitti nama tokko fakkeenyaaf yeroo du'ee namni dhuma dagata hiriyyaan isaa saahiboonni isaa namoonni ni toletti oolee namoota hedduu isaa jechuun ni yeroo san ni bu'amaa fi namni akkasiin jiru maal jedhama numa dagatama jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4 miti baatii 4 waan gaheen fakkaata. Ana akka kiyyatti waan akkasiiti jechuun Haacaaluu Hundeessaa yookiin waggaan taa'amee yaadatama jechuu miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo kamiyyuu hojii isaatiin akkaataan itti wareegame dhugaan isaa dhokatu saniin jechuudha. Yeroo kamiyyuu sammuu Oromoo keessaa waggaa kan taa'e waggaa eeguu osoo hin ta'in yeroo hundayyuu ni yaadatama jechuudha. Jechi namoonni hedduun Haacaaluun hin duune jedhanis hojii isaa akkasuma gartee namoonni meeqa gartee kan addunyaa kanarratti hafan kan gartee gaafa dura Haacaaluu Hundeessaa wajjin leellisaatiin turan baramma walgahii fakkeenyaaf har'an tanaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4ffaa kana wal qabatee amma hoteela kana keessa kan taa'eetuma hawaasa kana waliin kama gartee har'an tana siq jedheetiin booyu kan har'an tana furrii haqatu kan ajjecha nama kana ajjecha artistii kana ajjecha gooticha kana kan beeku amma hin jiru ittanii yaaddani. Kanaadha bar tokko wantummaan rakkoo ta'e bar Haacaaluu wannummaan akkaataa inni hin dagatamne wannummaan godhameyyuu osomaa argan fakkeenyaaf waan tokko dhiiga tokko soota agartu waan tokko soota agartu yeroo biyya itti dachaasan biyya itti dachaasuun beekanii waan san dho'isuudhaaf biyya itti haadhu akkas taate amma dubbiin artiist Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Wanni gartee haati wabiidhaa tisa arrantana isiin haasawite jechuudha. Waanuma gartee kanaan wal fakkaatuudha jechuudha. Fakkeenyaaf intala Laamroot maqaa isiillee barqabanne seef godhan jechuudha. Dhugaa dubbachuufan akka gaafa gartee waa isii dubbachuu dhiifneeti takka dadheen beeku garuu immoo maqaan isii akkanumatti salphumatti afaan na dhufe jechuudha. Laamroot Kamaal intala jedhamtu san jechuudha. Intala sanii ajjeesisanii intala saniif ammoo basaastonni isiidha akkasitti isiidhaaf eegumsa godhutti jiranii kan jedhudha. Ifa bilisatti jechuudha kan isiin dubbatte dhugaan haaceedhaa hin baane ammasii. Amantii qabdaniinis waaqanaa kadhaa kan jedhus ergaa dabarfattee jirti jechuudha haati wabiidha. Duuba Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4ffaa wareegama isaa kana jechuudha. Oromoo biratti ammas bifa ajaa'ibaatiin jechuudha yaadatamaatti jira haala adda addaatiin jechuudha. Dhugaan isaa akka baatuudhaafis kadhatama akkasumatti gartee ati yoomiyyuu goota jechuudha. Haala sanii jechuudha waggaan 4ffaan isaa haala sanii yaadatamaatti jira jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundayyuu goota jechuudha. Namoota gartee dhugaa isaa dabsuudhaaf fi faayidaadhaaf jedhanii gartee olii gadi cinaa akaafan yoo taate malee dhugaa dubbachuu namni du'a irraan oolu fakkeenyaaf Haacaaluun du'a bareedduu du'a seenaadha du'ee bara yeroo hundayyuu fakkeenyaaf Haacaaluun osoo dhukkubsatee akkuma gartee nama tokkotti dhukkubsatee fayyaa rabbiitiin osoo kan du'u taate bara yoona qaatu dagannee bara humaa namni akkas hunda akkanatti isa yaadatu hin jiru jechuudha. Du'a seenaadha yeroo hunda kan hin dagatamne onni Oromoo hunda keessatti jechuudha coba tokko dhiisee jechuudha akkasitti kan inni dabre jechuudha. Mee arrantana kaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa kanarratti akkasuma gartee sirna
badhaasa Haacaaluu Hundeessaa waan guddaa fakkeenyaa fi warri isaa maatiin isaa jechuudha keessattuu haati manaa isaadhaa qopheessitee kennitu booda jechuudha akkaataa waggaadhaan maqaan isaadhaa itti ka'u waan godhu fakkeenyaa fi awaardii kanaadha tokko faawundeeshiniin garaagaraa ni jira fakkeenyaa fi biyyoota alaa adda addaa irratti dookumentariin adda addaa akkasuma bifa fiilmiidhaatiin kan hojjetame jira isinis asirratti illee dubbattee jirti kan Dr. Awwal Qaasimaloo faadhaa qopheessan jechuudha. Awaardii kana jechuudha. Awaardii kana ammas wanni adda isa godhu awaardiidhaan biyya keenya jechuun warra waan keessattuu artistoota Oromoo kana badhaasan ni fila. Artistoota kana akkaataa filannoo sagalee uummataa qofaan yookiin ammoo akkaataa madaala daanyota ogeeyyotaa qofaan osoo hin taane waan siyaasaan wal qabatu waan fakkaatudha. Awaardiidhaan biyya keenyatti qophaa'u kan gartee hatta kan dhiheenya kana dhumeellee ni hagamtaa kan mormii akka kaasin beektu jechuudha. Awwaggaa Dabrellee jedheetiin ture gara kiyyaa waan natti mul'ate jechuudha. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa kanarratti jechuudha. Awaardii Haacaaluu Hundeessaa kanarratti waan haga ammaatitti arginee hin beekne. Keessattuu artistoota dagataman kan ammoo bu'uura biyya saniidha ta'an kan bu'uura Oromoodha ta'an badhaasa irraa kana fa'aa keessatti jechuudha dhugaa dubbachuu fi seenaa hojjetan jedheeti yaadaan. Mee haga xiqqoo takka jechuudha waliin dhageeffanna. Namoonni biyya keessaa fi biyya alaatti yaadannoo Hacee bakka adda addaatti kabajan hundi keessan galatoomaa seenaan isin haa yaadatun jedha. Akka namaatti osoo hin taane akka waaqaatti nama waggaa dhufuu nuunaa jedhu. Waaqaa fi Hacee kootti aanee akkan biyya alaa deemu fiilmii Hacee hojjechuudhaan faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruudhaan bu'aa bahii guddaa keessa darbuun haala mijeessuun Dr. Awwal Abdoo fi waa'eellawwan isaanii maqaa Hacee kootiin galatoomaan isaaniin jedha isinis naa galateeffadha. Guyyaan isin bira dhufe kaasee hangam biyyatti deebi'utti isteeta adda addaa irra yeroon deemu simannaa naa gooftaniif sagantaa qopheessitaniif sagantaa qophaa'e irratti argamtan jaalala Haceef qabdan naaf ibsitan hundi keessan maqaa Hacee kootiin galatoomaan jedha. Deemsa jilbiibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbadheen deema har'as dhaabbata naaf ta'e teessoo ulfina dhaddacha koo qoluuf hiraaranarraa guca jireenya kootiiti ati abbaa dhugaa fi karraa si'iin naasonaa'ee tole milkiin kakoo situ naaf badhaasee wabii jireenya koo galatoomi abbaa wabii galatoomi. Dhumarratti har'as nan jedha. Boros nan jedha gara fuulduraas nan jedha. Dhugaan Hacee koon baane hundi keessan amantii qabdaniin xinnaan guddaan abbootiin hundi keessan akka dhugaan Hacee koonaa bahu waaqa naa kadhaan jedha. Galatooma. Akka mukoofni immoo abdiin qabaga. Awaardi isaatti dabarra waan ta'eef galatooma. Galatoomi haadha wabii itti aansuudhaan ergaa kiyyaan Haceedhaaf dhaamtee iskiriiniidhaan daawwannee deebina. Galatooma. Badhaasa life keeritiin eenyutu badhaafama? Mee iskiriinii irraa caqasnee adeebinu. Kan dhalate Baaleetti. Guddisi isaa ammoo Harargee. Artistoota dhaloota lammaffaa Franqalloo kan bara 1970 keessa gara aartii muuziqaatti dhufan keessaa tokko ta'e. Keessattuu yeroo inni gara addunyaa aartiitti itti dhufe yeroo ogeessonni muuziqaa gurguddoon akka mooticha walaloo Abdii Koppee fi mootiin qindeessitoota Mulgeetaa Abaate yookaan Roobaa Dhaabaan muuziqaa Oromootti oomishaa turan ta'uun isaaf carraa addaa kan uume ture. Bara qabsoon bilisummaa Oromoo finiintee turtettis artistoota baandii Caffee Gadaa fi baandii bilisummaa waliin ergaa sabaa baatan keessaa isa adda duree ta'edha. Dhuunfaa isaatiin albamoota 2 kan maxxansiise yommuu ta'u, hojiilee kolleekshinaa hedduu baandilee garaagaraa waliin waraabee uummata biraan gaheera. Goota guddaa ogummaa muuziqaa qabuun fedhii fi faayidaa saba isaa galmaan ga'uuf wareegama qaalii kaffalee jira. Turtii baqannaa waggoota dheeraan boodas amma biyyatti deebi'ee magaalaa Adaamaa kan jiraatu yoo ta'u, qabsaawaa gameessa falmataa mirga dhala namaa fi weellisaa Suutee Baareentu har'a nu gidduutti argamuu baatus bakka bu'aan isaa gaazixeessaa Muuddiin Abdullaahi
gara waltajjiitti dhufuun badhaasa isaa kan fuudhuuf ta'a. Hamileen gara waltajjiitti nuuf afeera. Weellisaa Suutee Baarentuu badhaafamaa Life Care yookaan badhaasa dhimmamtootaa kan badhaasa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa kan baranaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Baga gammaddan Hamileen hin jiru. Badhaasa qarshii birrii 150 argatanii jiru. Ayyee akkuma walii galaattu Hacaaluu Hundeessaa awwaardiin artistoota dagataman kanneen jireenya isaanii sabaaf kennaa turan yaadachuu isaatiin keessattuu Suutee Baarentuu waan yaadateef guddiseen galatoomfadhaa galatoomaa. Galatoom. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa kana keessaa tokko kan hedduu takka na gammachiise guutumatti badhaasni asirratti gartee awwaardiin isaan qopheessan kun guututti kan madaallii kaaseedha. An akka kiyyatti jechuudha. Keessaa immoo tokko kan akka hedduu takka kan na gammachiise Suutee Baarentuu artistoota dagataman gameeyyii artistoota gartee artistiin kun fakkeenyaa fi hedduu ijoollee baha Oromiyaati sirriitti kan waa'ee isaa beekan jechuudha. Iddoon inni gartee qabsoodhaaf turelleen iddoon inni gartee jireenyaaf turelleen achi waan ta'eef jechuudha. Warroota gartee gaafa duraa hadhaa ulee dargisanillee warra dhandhamanidha. Bu'uura artistoota qabsaa'otaa jechuun artistoota jechuun danda'amudha jechuudha. Namoonni sirboota durii gartee sirboota qabsoodhaa kan durii kana beektan hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada. Duuba artistii kana yaadatanii yeroo har'an tanaa fakkeenyaaf gaafa jijjiirama jedhame isaan gaafa gartee namni hundinuu hurusee gara biyyaatti galeessan jechuudha. Warra biyyatti gale keessaa nama tokko jechuudha Suutee Baarentuu. Duuba eega inni galillee namni tokko illee isa quban qabu jechuudha. Turtii gartee waggaa dheeraadhaa boodaadha kan inni gartee gara biyyaatti deebi'ellee nama tokkorraa akka gartee infoormeeshina keessaan akkaan dhagahetti nama rakkoo keessa jiru jechuullee dhagahe jechuun akkaataa haala jireenyaa waliin wal qabate artistoonni keenya hundinuu rakkataadha ni beekaa san. Duuba kanaafuu namoota akkasii bu'uura ta'an kanneen namoota gartee qabsoo Oromoo keessatti bu'uura ta'anii miti akkuma isin beektan awwaardiin biyya sanii keessattuu kan waa'ee artistootaatiin wal qabatu jechuudha. Nama ati badhaafamuu qaba jetteeti yaaddu keessaa hafeeti tarii nama ati gartee artistii kun gaheen isaatu maali jettu tokko yeroo inni badhaafamu fa'aa argitaa jechuudha. Duuba Hacaaluu awwaardii waggaa dabreellee akka kiyyatti akka nama tokkootti akkanumatti natti mul'ate wantoota akkaataa awwaardii isaa keessatti hedduu sirriitti kan madaallii kaasee ta'uu isaa hedduu takka natti tole. Duuba namoota akka Suutee Baarentuu kanneen yaadatee badhaasuu isaatiitti hedduu takkan na gammachiise dhugaa dubbachuuf Hacaaluu awwaardii jechuudha. Akkasuma haasawa namaan jaaladhu. Fuula duratti illee haasawa isaan godhan namaan jaaladhuun madaraka kanarratti walgahii waltajjii kanarratti kan affeeramee dubbate jechuudha. Mee hordofaa. Itti Suudaan badhaasa albama waggaa filatamaa kan akka nuu kennaniif immoo artist Maammoo Gadaa kara waltajjiitti kabaja guddaan affeerra. Artist Maammoo Gadaa weellisaa cimaadha. Albamoota 10 ol qabu. Akkasumas immoo barreessaa seenaa fi aadaati. Kitaabota adda addaa barreessuudhaaf dhalootaaf kitaaba ka'aa jiru. Hayyuu maanguddoo artistii keenya baga nagaan dhuftan. Suuraatii boonsaa yaatee akka fudhatuun gaafadha. Albama waggaa filatamaa Suuraatii baga gammadde. Sirboota aadaa Oromoo bifa ammayyaatiin hojjechuudhaan dinqisifannaa guddaa argatee jira. Suuraatii baga gammadde. Suuraatii albama filatamaa bara kanaa ta'uudhaan injifatee jira. Baga gammadde. Suuraatii sirba Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf nama humna cimaa qabudha. Mee akkamittiin galateeffattu baga gammadde jedhaan. Waa'ee Hacaaluu waa dubbachuun barbaada. Hacaaluun maaliif dinqisiifame maaltu adda isa godhe wanni Hacaaluu nama biraatiin adda godhu maali kan jedhu ifa ba'ee beekamuu qaba. Hacaaluun Oromummaa jaalata, haqa jaalata. Hacaaluun paartii jaalatu hin qabu, amantii jaalatu hin qabu, gosa laga jaalatu hin qabu. Hacaaluun nama waa hunda duraa Oromummaa jaalatu.
paartii siyaasatii miti, gandaa miti, amantiidhaa miti, nama dhugaa fi oromummaadhaaf dursa kenne ta'uu isaati Haacaaluu kan nama biraatiin adda isa taasisu. Kan biraa Haacaaluun Oromoo wal ajjeesu arguu mannaa du'uun awwayya jedhe. Akkuma jeesanitti nu biraa deeme du'eetu waan ni fudhate. Garuu egaa Haacaaluun du'ee Oromoo meeqatu wal ajjeesaa jira? Oromoo meeqatu wal fixe? Kana arguu waan badii nutti as deemu kana argee Haacaaluun Oromoo du'a Oromoo ofii wal ajjeesu arguu caalaa du'uun awwayya jedhee kana dhaammatee deeme. Nuyi har'a garuu waan Haacaaluun hin argin, waan Haacaaluun yaadaan arge sanarraa ijaan argaa jirra. Waan boru nutti dhufullee hin beeknu. Kanaafuu Haacaaluun ayyaantudha. Waan hamaa oduun arginu biraa deemuun isaa tufuu ayyaantummaa waan qabu natti fakkaata. Kanaafuu Haacaaluun nama badii Oromoo arguu dura lubbuu ofii dabarsee kennuu jaalate ta'uu isaatan ibsuu yaadachiisuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Waltajjii kanarratti wanti na gammachiisee wanti hedduu takkanatti tole maalinni manguddoo hayyuu jaarsa biyyaa manguddoo dardara kan arguu kiyya. Maammoo Gadaa namaan hedduu Oromoon jaalatudha. Maaliifin kana isin jedhe seetan yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf waltajjiin akkanaa ni jiraata. Akkasuma gartee waltajjiin waa'ee Haacaaluu irratti akkasuma yaadannoo isaa irratti awwaardii isaa irratti illee ni dhiyaata. Achirratti namoonni dhiyaatan namoonni adda addaa gartee fakkeessanii akka booyuudhaaf ija haqatanii furrii haqatanii kan addaan bahan jiru. Bakka jaarsi kun jiru, bakka manguddichi kun jiru, bakka Maammoon Gadaa jiru sagaleen Oromoodhaa dhagahamtu malee, rakkoon amma Oromoon keessa jiru dhagahamtu malee, akkasuma haalli amma keessa jiru warra gartee qanani'ee badhaadhee uf dagateefillee haala amma keessa jiru ibsaniif malee madaraka Maammoo Gadaa keessa jirurraa osoo hin dhagahamne, osoo hin dubbatamne, osoo haalli Oromoon quuqan Oromoodhaa osoo hin dubbatamne abadan hin dhumuru. Maammoo Gadaa arguun jaarsa dardara jaarsa waxxaatii kana. Manguddoo waxxaatii hedduu namaan hedduu jaaladhuudha. Akkasumatti ammoo waan nu qabbaneessu jecha firii qabu dubbate jechuudha. Rabbi umrii isaa haa dheeressu. Nama Oromoon hedduu jaalatu, nama Oromoon hedduu abdatuudha. Nama dhugaa Oromoo bakka carraa argate hundarratti iyyuu dhugaa Oromoo halkanii jaalatu. Ulfaadhaa. Badhaasa kan baranaa jechuudha. Badhaasa wallee aadaa filatamaatu dursa. Badhaasa wallee aadaa filatamaa akka nu badhaasuuf Aminiin gara waltajjiitti affeerree jirra. Badhaasa wallee aadaa filatamaa kan baranaa eenyutu injifata kan jedhu immoo iskiriinii irraa daawwanneetu walitti deebina. Baga gammaddan. An waanan jedhuun qabu waan ta'eef atumti dubbadhuun. Taaddeen weellisaa aadaas hammayyaas weellisaa baay'ee jaalannu sirboota Oromoo haalan hammayyeessee sagalee bareedaan weellisee miidhaginni isaa bareedinni isaa dhaabbanni isaas immoo akkasuma Taaddee baga gammaddee addee teennes baga gammaddeenna galatooma. Badhaasa wallee aadaa filatamaa artiist Taaddala Gammachuu. Baga gammaddee birrii 100 fudhatee jira 50 kan kooteela. Egaa Amiir sirriitti ibseera waan ta'eef waanan jedhuun qabu. Artistoota magaalaa Finfinneetti dhalatanii aadaa fi seenaa, duudhaa, afaan isaanii sirriitti beekanii nama aadaa isaanii dagaagfachuudhaaf carraaqaa jiran keessaa isa tokkodha. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Inni immoo yoo yaada qabaate mee carraanan kennaaf. Egaa ayiduun akka gaariitti na ibsitee yaada. Awwaardii kanarratti immoo sagantaa kanarratti Haceen ilma dhalootati. Ilma jenereeshinii haaraa ijaaree Haceen fakkii artistota Oromoo fakkii Oromoota hundaati.
waa'ee hacee haasa'uun amma barbaachisaan ta'u hundumti keessanuu hin beektanii waltajjii irraas haasaa dubbatamaa ture waan ta'eef egaa haceen tasana yaama waan ta'eef ittiin qophoofne onnee Oromoota hunda keessa jira. Badhaasni kun immoo maqaa isaatti moggaa'e kun mana kiyya keessa galuunsaa ganamas galgalas gaafan galus gaafan manaa ba'us waan kanan arga waan ta'eef baay'ee gammadeera. Nan gabaabsa dhugaa dubbachuudhaaf an kaadhimamaa ta'uu kootillee kan hin bare torban lama guunne na filadhaa jedhee voot na godhaa jedhee namootatti hin ergine waan amantanii hojii kiyya jaallattanii Oromoonni hundi na filattaniif galatoomaa jechuun barbaada. Xumura irratti immoo sagantaa kana adda godhu badhaasa kana gaafan fudhadhu giiftii dureen kiyya waltajjii gaggeessaa ta'uusaa immoo gammachuu koo dachaa godhaa. Galatooma. Thank you. Haasaan harkaa balleessaa jirila. Galatoomi baga gammaddee iddoo keetti deebiika. Weellisaa. Amiin. Amiin Hussein guddifnee ni galateeffannaa. Ammas sagantaan keenya kan itti fufu ta'a. Amma immoo kallattiidhaan gara badhaasa ammayyaatti kan dabarru ta'a. Guutuu Abarraa sirba ammayyaa filatamaa ta'uudhaan injifatee jira. Baga gammadde. Weellisaa Guutuu Abarraa weellistoota dargaggoota ol dhufaa jiran aadaa uummata Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisaa jiran keessaa isa tokkodha. Sagantaa kanarratti haadha manaatii fi abbaa manaa Taaddalaa Gammachuutii fi Aayidiyaa Gabbadaa walitti dhufuudhaan jechuudha. Hedduu takka jechuun nama sagantaa kana gaggeessee fi amma akkasuma badhaafamaa sirba aadaadhaatiin jechuudha. Walitti dhufuudhaan hedduu takka illee shaashaallee nu godhanii turan jechuudha. Akkasuma gartee Guutuu Abarraa sirba ammayyaatiin yoo sangee ta'uun sirba filatamaa sagalee filatamaa ta'uudhaan akkasuma gartee Galaanaa Gaaromsaa duraanuu sirba filatamaa jechuudhaan tokkoffaa bahuudhaan badhaafamanii jiran jechuudha. Badhaafamtoota hedduutu jira. Taaddalaa Gammachuu badhaasa asirraa argate kana jechuudha. Caaltuu Tazarraadhaatiif jechuudha kan dabarse. Artistoota gameeyyii duraanii keessaa isii takkaadha caaltuun jechuudha. Caaltuudhaaf dabarsee kenne. Hedduu takka namatti tola. Taaddeen kun hedduu arjaadha jedhameeti dubbatama. Artistoonni Oromoo waan argatan walumaan nyaatan jechuun arjummaa hundummaanuu amalummaan jireenyummaan artistootaatu akkaatummaan jireenya artistiitu arjaadha. Yoo tokko waan argate artistii hundinuu argate bakka walumarraa fudhatanii nyaatan tarii amman tana yoo xiqqashu qoqqoodameessi jiraateen beekuun. Waan akkasiitu jira gadaa kana keessa jechuudha. Akka badhaane kana keessa jechuudha. Badhaafamtootaa fi beekamtii sartifikeeta akkasuma waancaa maallaqa akkasitti gartee badhaasaan bash godheeti jira jechuudha. Haacaaluu Awwaardii hedduu takka na gammachiise as keessatti akkaataa gartee inni itti fakkeenyaa fi keessatti qorra akka caaltuu akka suutee bareentoo fa'aa as keessatti fiduun akkasuma gartee warra muuziqaa dhufutus kan akka Abiraahim Sa'iid fa'aa jechuudha. Nama gurbaa gartee Galaanaa Gaaromsaatti muuziqaa dhawusan fa'aa jechuudha. Kan yeroo arantanaa artistoota hedduu jajjabeessaa jiru san fa'aa badhaafamtoota hedduutu jira. An fakkeenyumaaf hanga kana keessaa isinii fide jechuudha. Dhugaa isaa Rabbiin haa baasu Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Wal keessa jirra inni kan hundinuu jechuudha. Yeroo har'aan tana inni kan gartee faana balleessuudhaa fi kan sitti haasamee ilaala waa'ee Haacaaluu kan gartee dhufee miidiyaatu ajjeesisiin jedhu faadhatu jira. Namni hundinuu beeka amman tana hundinuu yaadaan hundinuu ni beeka cinaa deddeema jechuudha. Waan jechuun dhima beeka qaamaan dhima beeka jechuudha. Ka faana balleessuudhaaf waan adda addaa haasa'u kunillee wallaalee sitti hin fakkaatee dhima beekaa jechuudha. Hundaafiyyuu gaafa tokko baatii dhugaan Haaceedha. Har'aan tana waggaa afuri waan baatii afur gahillee hin fakkaatu jechuudha. Waan inni jaalalaan uummata isaa keessa jiruuf uummanni isaatii fi inni addaan bahee waan baatii afurillee ture hin fakkaatu jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa waggaan isaa lalakkaa'uu danda'a malee guyyaa tokko baatee jechuudha dhugaan isaadha. An Abdul Abdul Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaannaa tura.
Jungle.